addunyaa TikTokii kana keessatti yeroo ammaa kana waraanni cimaan tokko ka'ee jira. Waraanni cimaan kunis kan inni ka'ee Raachuu Tasfaayee Tiriidentii Oromoo fi Sheek Hamzaa Chaabir wajjinidha. Egaa saayitii ammaa kana addunyaa TikTokii jedhamu kanarratti waraanni cimaan kun saayitoota hedduuf babal'atee itti fufaa jira. Egaa eenyutu dhiisaa waraana kana eenyutu qabbaneessaa kan jedhus gaaffii saba bal'aatiin. Haa ta'u malee Sheek Hamzaanis harka hin kennadhu nin mo'aa nin injifadhaa deeggartoota hedduun qabaa nin barbadeessaa jedhee waan dhaadachaa jiru fakkaata. Lolli lolagaa rabshaan rabshaa. Hamza Jaabir takkamu waameen beeku akka maamuuti jeenu. Let's go Oromoo. Maal kana qofaaree Raachuun Tasfaayes waan harka kennatee hin fakkaatu. Innis nin barbadeessaa nin injifadhaa nin mo'adhaa eenyumtillee kaayyoo koorraa duubatti nan deebisu deeggartoota nin qabaa jedhee innis yeroo itti dhaadatu addunyaa TikTokii kanarraa argaa jirra. Raachuu versus Meskeem taphichi akka isaa Itoophiyaatti galgala sa'a 4 yoo ta'u ni jalqaba. Raachuu keenya foon haadha koo garmaamu tola. Egaa waraana Raachee fi Sheek Hamzaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana keessatti dhukaasonni meeshaalee garagaraarraa dhageessifamaa jiru. Dhukaasonni TikTokii kanarraa dhageessifamaa jiranis isnaayiparii fi dishqaa miti. Dhukaasonni walitti dhuka'aa jiran warreen akka arrabsoo, abashaqaa, tirrabaa fi walxiqqeessuu fi wantoota kana fakkaatanidha. Gaafa Raachuun afaan Amaaraan beekne ilmoo haaraaf abbaan qabne gaafa obboleettii faranjiin irraa fudhattu eessa baakee dhayxan ilmaan zina. Egaa waraana gama Sheek Hamzaan jiru kana kan dura bu'ummaan hoogganaa jiru nama Aslii jedhamuu fi Munir jedhamtu akkasumas fakkaattota isaanii fi deeggartoota Sheek Hamzaa hundumadha. Maal kana qofaareem waraana karaa Raachuu Tasfaayetiin gaggeeffamaa jiru immoo kan dura bu'ummaan irratti hirmaataa jiran Tigisti Gannii fi fakkaattota isaanii akkasumas deeggartoota Raachuu Tasfaayee maradha. Raachuun malabbaa keessaniis haa godhu. Raachuun geemii ni taphata. Ni taphata Raachuun ni marattani gada. Huccuu keessa darbitanii deemtanii mari mucaan keenya ni taphata. Egaa kan baay'ee nama ajaa'ibu immoo Sheek Hamzaa fi Raachuu caalaa kan walitti dhaadachaa jiruu fi dhukaasa garagaraa walitti dhukaasaa jiru deeggartoota isaaniitiin. Deeggartoonni Sheek Hamzaa akka jedhanitti ni injifannaa harka illaannu si waliin jirra nu malee addunyaan kun dukkanaa waan jechaa jiran fakkaata. Marree deeggartoonni Tiriidentii Oromoos yoo marka kennataniireem si faana jirra jabaadhu ni injifannaa harka hin kennannu jedhanii isaanis kallattii garagaraan yeroo isaan sagalee isaanii dhageessisaa jiran dhagahaa jirra. Namoonni bebbeekamoo ta'anii fi hubatoo ta'an muraasni isaanis gamalachuun iyyuu kan hin deeggarre asis achis kan hin dubbanne kan callisuu filatanis ni jiru. Waraanni kun bifa hamilee namaa cabsuu fi bifa abdii nama kutachiisuun saayitii ammaa kana dhagaa gurguddaatu walitti darbatamaa jira. Meeshaaleen afaan keessaa bahan arrabsoo fi wal salphisuunis akka ajaa'ibaatti cimee itti fufaa jira. Egaa wal arrabsuu fi wal salphisuun kun addunyaa TikTokii kanaaf haaraa ta'uu baatus geemeroota gidduutti walitti bu'insi jabaan akkasii uumamuun kun garuu kan jalqabaati. Namoonni tokkos immoo addunyaan TikTokii kun wallaalotaan kan guutamedha jedhanii namoonni haasa'anis ni jiraatu. Namoonni tokko addunyaa TikTokii kanarratti saayitii ammaa kana waraana adeemsifamaa jiru kana gaafa dhagahan Raashiyaa fi Yuukireentu wal lolaa jira yookaanis immoo Israa'elii fi Sooriyaatu wal lolaa jira jechuun keessan waan hafu miti. Haa ta'u malee garuu akkas miti. Waraana cimaa kana saayitii ammaa kana kan walitti banee jiru ijoollee Oromooti. Egaa waraanni kun saayitii ammaa kana hedduu babal'achuurraan kan ka'e to'achuuf illee waan baay'ee nama rakkisudha jedhum namoonni tokko waraanichi akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun akka kanaatti kan babal'atu yoo ta'e yaaddoo guddaa addunyaa TikTokii kanarratti ni fida jedhamee odeeffamaa jira. Namoonni tokkos immoo waan ijoollee Oromoo kana gidduutti ta'aa jiru kana gaafa argan maal qabaa kana arguun nattafee maal qabaa TikTokiin kun guutummaa guutuutti
otoo cufamee namoonni jedhanii hawwanis waan dhiban miti. Egaa kan wal lolaa jiruu fi kan dhagaa walitti guuraa jiru kun saba biraa otoo hin taane ijoollee Oromooti. Egaa maalumatu Oromoo kana tokko gochuu dadhabe laatam? Maaltu adda baase laatam? Maaltus dugdaa fi garaa walitti godhee maaltus afaan isaanii wal jala dabarse laata? Maaliif tokkummaan nutti hir'ate laata? Maaliif afaan tokko dubbachaa walii galuunis nu keessaa bade laata? Mirri inaaffaa fi mirri adda adda ba'uu, mirri gandaa wal qooduu fi mirri amantaa wal qooduu kun maaliif nu keessatti babal'ate laata? Egaa tokkummaan keenya yoom deebi'aa? Tokko ta'uun, saba tokko ta'uun yoomiif kan jedhu gaaffii guddaa namoota keessatti uumeera. Egaa Waaqayyo saba keenyaaf tokkummaa kennu, warra wal loles walitti araarsu jennee dhaamsa keenya dabarfanna. Akka kanaatti qindeesse kan isiniif dhiyeesse ana obboleessa keessan Waaqaan boonidha. Viidiyoo kana share, like, copy link, repost gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.